Ani yeroo wayii mucoota akka janajjanee iqaamaa qabadhaan jettee birrii qabaa iqaamaa sii bitaa makiinaa sii bita naan jettee janajjanee dhuftee kamisa ijaazaa dhuftee nikaa godhee jum'aa gadhiisee jedheen. Maaliifii naan jedhee nikaa uma rabbii kana bara sobaami dhuguma immoo dhuguma bara dhuguma maaliif gadhiiftee naan jedhe sheetichi. ما فوتي ما قد يتراجع أنا دارو تجارة دوين كبا أنا مقيمة تيجي مجهولة بيك مقيمة يجوني ورقة ستزينة جرا ما فان كيسانيت أفا ورا مورتي ورا جالالو ورا بيا فرنجي خناتي أفا ورا دياسبورا ستي ستزين وانجرا مخنا ورقة جرينيا ورا وانجرا مخنا مقيمة يجون أفان أربعتي جولم بيا أربعة كلهم بيكم كل فاجرا مقيمة في مجهولة جرا مجهولة يجوني ورا ورقة قمني file close file close are you now file close diaspora are you now file close isa ورقة قمني كيوتا تا بوليسين قبل deport goto jechu ingilif falle nakkisine galuuf afaan hundaan sitti majira majhula jechuni isa ورقة قمني كيوتا تا بوليسين قبل deport goto jechu kara biyya darbam muqima jechuni mootu warra ورقة qabu jechu kazan ani muqima nan jette iqama waraqaa fi bitanan jette kaytin jira du makina fi bitanan jette gide kamisa nikaa godhe kamisa san ka taafta bol goda bulle ila jaaladhe miti mire mallaqa fi wonni durani ti waljana jannefu kamisa wajji bulle juma fidiye mallaqa esuma kiye bira jira jette dayde funa jedhen namichi doggate firri garini ko balageno birri izitime yo itti kenne ana miskina kana waraqa bitte makina bitte marko qabakko hasi dabar bulti isi dige amma yesumni sin ani birri ke hada babba ketti ergamane yokin biya ergel la fasibi tamare sittin kenu durriye gandanya chifta ila lala akitti namni kene yad doktora gudda kana durriye jara garo elle gafan doktoran tane wogga kuran dura doktoran tane firri tokko hasi dabar lebo ko hasi da doktora guddaa kanaan birri durriyyee nyaachiftu qabu isaayyuu anaa nikaa godhe kan anaa nikaa godhe jaarsa nikaatiin durriyyee naan jedha amma osoo taate jechuu girrisaa kiyya kana itti ergee mataa isaa addaan facaasa kazaa ishii 5,000 qofa itti kenne birri 50,000 qaba riyaala naan jette 5,000 qofa itti kenne 50,000 naa kenne kaan lafaan bitu malee jedhee gaafa inni mana bite mana san gurgurree ijji zuuriin deebiifnaa naan jette lakki jedheen obboleetti akira ani majhuuli takkattuu 5,000 6,000 10,000 fiddu miskiinni guutte hin jirti kamana madaam kana wasan sagale madhiiraa oromoo qofa oromoo dhageennan tafiidee dhuftu jira yeroo sanitti akka ammaa kana miti gizee sagalee walii afaan oromoo haasa'uun walii birqiitu jira gaafa riyaala 100 kafaltee lakkoofsa dhalaa fudhatta gizeen suudii dura waggaa 10 dura jechuudha sagalee dubartii dhaga'uuf riyaala 100 gizee kafaltu jira hajjinnaa umraa dhufama yeroo san wannoo xalabaan hin banamne ar'aami bara ar'aami kanaafi takkuma 5 6 2 fiddu guuttee majjaana baafatanii mobaayiliin maal qaba 5,000 irraa jedhanii sadii rabbi qabus xalaaqee deebi jedheen hin deemte amma ustaaza jedheen waliigalteen keenya waraqaa naa bituudha 50,000 fiduudha makiinaa naa bituudha eessumni dhooggannaan ani mootu itti dhiisee jedheen wallaahi sheeytichi hin booye ila eessumni baalagee naan jedhee miti sheeytichi hin booye shee abdurrahmaan daawwaa gaafadha wallaahi ibimmaan asii hin booye laalaa jedhe mucaa miskinni kun osoo birrii 50,000 kana qabaate haraama kana dalagu jedhe nikeenni sanuu nikaa maalitti beeytanii nikaa birrii 200 tokko jira manfuwaa keessa warri manfuwaa hin beekaa 200 kennitaa fi darasa warra xiqqoo quraana beeku durriyyee kana jira warra qara'ee kafaree jira manfuwaa keessa warra qara'ee kafaree jira 200 kennitee fi giiroo bittaa fi sii hidhan yoo amma qabamtee galteen beeku wallaahi sheetichi aslamaan hin booye mucaan kun ammoo osoo 50,000 san qabaate waan qaaman bitatu waraqaan bitatu waan makiinaan bitatu osoo qabaate haraaman dalaguu jedhee booye arkitanii gaafa akka taatu dhabdu
akkan taane taataa lama la turan isin galee amma ijoollee miskiinaa ufajjeesuuf fiigan maal jedhan shugguxii dhuydu malee jedhan koroksii dhuydu malee jedhan kana miskiina sirritti sammuun hin bilchaatin kutaa 12 13 silaanamni kennan baratu hin baratin kanaa miti aniin keessan doktoriin keessan waggaa 27 isinii barate kunu nama seenaa kiyyetti himnaan istaadni olomaan guddaan bu'e jechuudha isinii galee wanni hin dabarre hin jiru rakkoo san keessa dabarree gaala eegaa turre keessa dabarree rabbi keessa nu dabarse re'ee eeynee rabbi keessa nu dabarse marbu'aa kana dalaynee ijaallaa kana halkan guyyaa marbu'aa baataa ollee halkan beera irriba dhoogginee warra mana madaam kan boochisaa bullee san hunda rabbi keessa nu dabarse girrigirriin galaa sun dhufee gallee deebinee su'uudii ani wallaahi yeroo 12 deebi 12 wallaahi kudha sadaffaa amma yoo deebi baaratu na nyaata jedheetiniin hafee masrii dhufe bara 12ffaa du'uuf jiraadhullee baara meeditiraanii kanaan akka dhiiraa deeme biyya faranjii dhaquu qabaa jedhe dhufe bara san hunda keessa taranii doktoriin uyyuu amma doktora addunyaa tayan bakka doktor bakka dukkana booda ifatu jira sinigala dukkana booda ifatu jira mee rabbi keessanii jira waggaa taraa 12 barara deebi wallaahi 12 anama ganda kennarraa su'uudi jechu akka nama ati gabbayee suuqa bitatuu kanatti beeka karaa takka guyyaa 10tti gaafa qabamee gaafa 29 qabamee osoo damoosan fudhatin guyyaa 10tti achitti deebi'ee birriitti jaffidi jedheeni hin soobdan qabamnee dalagaa biraa seentee jedhee namichi an bira dalagu gaafa shorxaanatti fidee ammallee deebi'ee gala jira torbaanitti kazaan jechuun hin qoranne waan san doktoriin kun nama baratee jira amma maa hojjechi gurbattiin tun jira wallaalaan tokko dubbii meeshaan ta'e amma doktoriin kun waan inni sitti maa jiru kun immoo dhuguma garuu wallaahi 12 deebi inna na qabsiise deebi amma achumaan maali rakkoon kiyya kun ani kun abaarsa qaba namni waggaa 25 quufee faa jaartii faa yaadee gala durbichi kiyya ka an giddiin fide dalagatee kan mana kanaa ka waraqaan qabne jaartii yaadee boo'ee uf qabsiisee gale haati xiyya haati isaa turu biyyatti yeroo san faashiniin hoofcoo dhaabuudha baabura midhaan daaku beeysan wallaalli nama keenya kana waan hin goone hin qabu bar wallaalli waan nama hin goone hin qabu bar yeroo san jechuudha namni xiqqoo yeroo dalagate hoofcoo dhaaba baabura midhaan daaku hin beeytaniini 30 shii kasarraa hoofcoo haji ebalu sinjira anama ganda kenna ogale walla haji chanani na dura haji jiru ana dara ko lama machawacha shorta ta kana ganda kenna ogale haji malifi namni umri kiyat saudi da kai jiru fini gale kazan in qorat demman hifadde yeju guya wayi tasafadari dawal wari ko barka baran kurala saudi da ku waggaa jaha achi buutee kiyyan beeku warri ani gizee garuu birriin qabu saalfadhee gaddeebita amma ijoollee suudii kana mee warri biyya alaati fira qabdan obboleessi keessan ilmi keessan lamaa ta'ee deebe gaafadha booletti bu'ee shilingii keessan qabu silkii gurguratee surree ofirraa baasee gurguratee achumaan karaa dirree dawaan dhayne birrii 30 tireena irratti uf darbita hin sobee tireena irratti uf darbita transporti haga dirree dawaa qofa qabaadhu duraan jechuu akka ammaa kanaa miti wallaahi sobaa miti halkan takka hin bulta finfinnee keessa ganama otoobistaraa dhidhee dirree dawaa dhufta birrii 30 qofa kafalattee tireena irratti uf darbita yoo birrii 30 san dhabde furgoo xalafamta gililletti irraa buuta miila shinillee gad dabartee assabiidii irra deebita Jibuutii dhayxee achirraan birrii 150 gaafa duraanii kan jechuudha awaatumaan qaxxalee amma kuma meeqa galmeen kazaan faadarii dawwalee gubadhee jechuudha 12 irratti gaafadhe maalifi gaafa xiqqaa osoo qara'u sheeka wayitii wallolle sheeka biratti qaraa ganda biraatii nu bira gale sheeticha kanaan ijoolleen galtu jetti namni keenya kun faaraa beeytanii amma nuti oromoon tokko ka jennu kana kun kijibdan keessatti nama jibbitan ganduma biraatirraa kama aanan keenya tokko ganda keenya taa'ee qaraasisa galtu isaa gizee kana gizee nu arasulu sheetichi natti rifate
achumaan guyyaa wayii anaa taa'eetiin shamarranii wajji haasaa jiru na shaxxeennatu haalaan geennatu galtuu jedhe sadaqaa quutee akkana warta galtuu jedhe ila sheetichi natti rifate amma achumaan natti fiinan dhagaa fuudhe kallachisaa kan dhahin fudhate achumaan maqaan kiyya maqaan warra lama qabaa isinitti Abdulhakiim naan jedhe nafseen hin du'ini naan jedhe maqaan kiyya Abdulhakiimi tokko nafseen hin du'ini homattuun bu'ii deemi naan jedhe ani namichi nafseen hin du'in jedhe akkaan qurxummiin na nyaanne baaratti akkan duun sini gale homattuun bu'ini edaa inni asumatti macaawwachaa shorxaana godhe deema qabama waggaa 10 ture jechuu biyya irraa bahee waggaa 11 ture yaadadhama dawwalee jennaan barishee Abdusalaam makkaan jiraa naan jedhama hiriyyaa abbaa kiyyaati sheetichi wajjin qara'an saahiba jarri saahibni keenya abaare naa tuusi jeetti dawwalee gubadhe ani yoo inni hin ta'u jedhe jechuu galee mana irratti gubuudha na ammarraree jechuu jireen bar makkaan jiraa qaata deeme naan jedhe riyaadii itti dawwalee wallaahi makkaan dhaqe ijoollee amma biyya kana jiraniif ka su'uudii jirantu jira warri na beekan wallaahi ka amma makkaan jirantu jira hiriyoon dhigi in dhaqee itti dawwalee ustaaza jedheen si barbaada hajjii deemutti jiraa naan jedhe arafatti wallaahi dirree arafatti rabbiin amantaan akka dhawwal agarree Sheekh Abdusalaam jedhe aboo gaafa akkana nafseen hin du'ini homattuun bu'in naan jette taraa kudhama baarra deebi'ee dhufe naa tuftamoo naan tuftuu jedheen yoo akka jiinte sira taqabbalu abboo ani dagadhe waan bara jaahilummaati sii tufe deemi naan jedhe achirraa dooktoriin kee targaggaa dhufe duraan namaan wallolu duraan qabamu wanni harkaan qabate hin barakanneef suutan wanni inni hundi harkaan qabate barakataafi dhufe afaanummaan inni nama arrabsu kun namatti urgaayaa dhufe sini galee yoo kadhate argachuu eegale yoo abaare argachuu yoo eebbise argachuu eegale kazaan bu'aala bayya hidat dooktorummaa maxxaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen kenna maal haadha kee isin abaarte abbaan kee si abaare jaalalleen tee si abaarte haadhi manaa kee si abaare namni jaalattu si abaare barsiisan si abaare barsiiftuun si abaarte shayni wayii si abaare tiingi godhi ittiin akka maameen baanu tubsiifadha wallaahi